وجراكتا ستوب خلاص نايت تقول أهو شبكان منقطع جيران. أبشر نجرتا يلا راقو يسته لا إله إلا الله. نجرتا أبشر نجرتا أبشر أبشر نجرتا warri saba moraaniyoo taate guutuun keessan carraaqataa fooloon gootan sulxallee fooloo gootan warri saba moraaniyoo taana jettan qoftiin fooloo godha hundi keessatti dabalama bareedu fooloo godha carraaqataaf sulxallee jechi laali dhageeffadha waa'ee saba Moroonoo jedhamu kana akka hundeessinetti hundaa'ee dhufe wanni irra dhaabbannee goone tokkummaa jaalala kadhaarraa walaba ta'uu nama dalagatu ta'uu qaba namni saba kanatti illee hirmaatu. Ammas akka bareeddu jettetti jecha irraa fayyadamu jechuun yaani maqaa sanii waluma dhufa amma Oromoo jechuun isiniif ammatti dhaloota keenya ammaa kanaaf haaree malee amma waa'ee takka takka namni hubatee jiru walumaa galatti duraan Oromoo turte Oromoo tun Oromarraa Oromiyaadhaan Oromoo dhufte jechuudha. Akkasitti haasee dabaatu bareeddu wannuma haasanii wal fakkaattu finne malee waan sanirraa akkasitti adda fageessinee miti. Ammoo bakki jiraattanii fi bakki jiraatan eessa galu yaatanii warri jettanii waan akkanaa fayyadamaa jirtan tuni bakki jiraachuu teenyu akka tokkotti hundi namuma Oromiyaa sanirraa hojii dhufe Sumaaleen Shaabiyaa taateetuma horiitee booddee isii lafarkachuudha haala sanittichi keessatti illee oduma horiinuu walitti dhiyaannee booddeen teenya bakka lafa qobannee akka jiraannu murteessineetuma eegalle waan kana akkasitti isin jedhu abbaan gaafii barbaadee hin jiraanna gaafachuu dandeessan. Barbaadu wala deemii gaafii xumurteef na fakkaate sulxee aniyyuu gaafii dhombirti fufta tifufi dhombir tole. Daqiiqaa tokkotti anillee yaada qaba anillee miseensa Moroonooti. Walumaa galatti obboleessi keenya waan kana gadi fiduu isaatiif hedduu haa galatoomu jenna. Maal inni wanta kana akkuma hubannee arginee uummanni Oromoo ture kuni duraan gocha fokkataa gocha suukaneessaa waan hin taane jechaan haa ta'u gocha wanta fokkataa miidiyaa kanarratti waan saboonni biraa walirratti hin dalagne dalagaa waan turaniif uummanni waan kanarraa hadhaahee waan obboleessi keenya gadi fide kana haala gaariidhaan simataa jira jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Dhiirarraa dhalarraa namni waan kana jibbe hin jiru. Hayyurraa haga gartee wallaalaatitti. Maal jechuudha kuni? Uummanni waan maqaa Oromummaatiin dalagamaa jiru waan gartee maqaa gandaatiin maqaa gosaatiin maqaa aanteetiin wal qoqqoodameetiin gochisu kaneessaan ilmaan Oromoo walirratti dalagaa jirtu jibbeeti. Wanni das nama jedhu alaabaan isii kun maal ibsaa itti kenname isa ta'uu ibsa. Jedduu galee daalacha biyya kan tolfame kun dalagatee buluudha uummanni isii wal miidhuu wal zollomuu wal hatu osoo hin taane waan kana ulaagaa kana qaba jechuudha alaabaan isii alaabaa gaarii bareedduudha jechuudha. Amma sammootu iyyuu uummata Moronoo kana keessa gosaan wal jaalalaa fi kabajaa fi misoomaa fi wal gargaaruu fi waliif gammaduu fi waliin gammachuu qooddachuu qofa jechuudha. Kaas keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu namatti toluudha. Uummanni duruu ka gara goruu dhabee badaa Amaara taanuu, badaa Tigree taanuu, badaa Guraagee taanee jedhee himatutu bakka itti seenu dhabe jechuudha. Uummanni amma kana dhageenyaan maal ta'e waan addaa kana ni uumannaadha. Lafa eessa galtan ka jettan uummanni kun bari dhiiga ofii waaqanne waan Oromummaa kanaan maqaa kanaan deemamu biyya keessaa kan wal ajjeesu Oromoodha. Ka shufeera ajjeesu Oromoo, ka haadha Oromoo irraa mana bu'u Oromoodha. Ka biyya namaatitti wal qalu Oromoodha. Kana hifate uummanni lafaa fi lafa isaa immoo hin qabaachumarraa. Fudhateetiniin achirratti jiraachuu danda'a jechuudha dachee Oromiyaa keessatti. Rakkoon qabu kun maaliif waan fokkataa kana balaaleffate malee dhiigummaa ofii san hin jibbine jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni waan kana deeggartan bitaa mirgaan jabaadhaa obboleessa keenya nu jabeessaa wanni hundinuu kan murtaa'u ammoo marii fi marabbaadhaan malee lim jedhanii akkanumatti murtaa'u waan ta'eef galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Obboleessa keenyaanis galatooma. Moraanootti si galateeffannaa galatooma ulfaadhu isin jechuu barbaada. Okay. Assalamu alaikum. Waalaikum Iya salaam. gema. Akka ajaa'ibaa. Galatooma ayye waan irra mareechaa jirta waan bareedaadha ani bifa saayinsaa waa ta'ee fi wanni kun seenaan dabartee addunyaarra maal fakkaatti saboonni immoo haala kamiin hundeeffamuu danda'a waan juuratti yaada kan nu barbaadeeti gaafiillee isiniif hin qaba. Maal seetee qorannaa adda addaatu jira addunyaa irratti fakkeenyaaf amma saboonni bifa sadiin hundaa'uu danda'anii tokko warra karena tak diga lah kawat sabun tu dan desa kalau ada warna siasa mal je kereta bil jangan umum dan dah fakirnya apa kuma parti umum kan amma parti kana ya nek bare wali jarre umum kan nanti
adeemsa keessa waan kana saba yennee yoo eegalle jechuudha. Anamma wanni asirra gaafii qabu wanni kun akka dhugaatti itti fufnaan saba tokko ta'uunsaa waa hin hafne yoo irratti dalagame. Yoonii fi immoo wanni kun itti fufee boodammaa rakkoo biraan warra akka mayyannu kanaa miti warra siyaasaa gurguddaa dhufee aboo rabbii ijaa dhaabbadhaa jechuu taatu dubbiin tun gisee deemti. Wanni kun ammaas aayidiyooloojii midhaan qabatee dhufe ka hundaa hammatu ka nama hunda harkisu. Maaliif nuti nageenya barbaanna jaa already nama nageenya hin qabne saba keenyaa miti ifirraa darbite jechuudha. Yoo gartee adeemsa keessa heddummaannee baay'annee warri hundumaa kun walii gara gallee malee waa furtamummaan isaa guddaadha deeggarsa illee qabaachuu danda'a jechuudha. Just like paartii nageenyaa ta'uu danda'a wanni kun. Ammas ilaalchuma keenya kana guutumattuu mariidhaa fi waa adda addaa haasa'uun alatti akkanumattuu jijjiiree jechuudha. Akkamiin nageenya finnaa osoo hin jiin nageenya fidee amma inni. Maaliif akkas godhee nuti warra nagayaati warri guruupii kanan makatu hundi ganaa ekstiriim yookaan ilaalcha faarraa fiinxara dhaabbatan dhiisee gara giddu goleessaatti deemaa dhufaa jechuudha. Gaafii isin gaafachaa turtanis dhageetiin jira keessattuu amma ibsi alaabaa akkaataan itti wanta godhamu ganaa wanni kun haaree diingata qabne waan ta'eef hayyoonni waan kana hundeessan kun kophatti dhaqanii gabaa keessaatiin mari'atanii alaabaa kanaaf hiika sadarkaa isaa eeggatee baalaansi katee kan nama fudhachiisu kannanii fi dhufanii ibsa guyyaa irra kanuu danda'anii akkasuma faaruu barreessuu irratti ni gargaaraani yaadota barbaachisan keessaan ni goonaa fi yoo miseensa nu gootan nuti immoo wanni kuni dhugaa godhee wanni isinii himu nama harkisuu akka danda'uu fi eessa jirraa jennee akka dhaabbannee of laallu kan godhuu danda'u jechuudha. Saba Oromoo si wajjin walitti bu'insa hin barbaannu fakkeenyaaf eegama Oromoo taane amma fakkeenyaan si godhee qabi. Qabeenya kana Rabbiin saba jee gosa jee adda qoodeen uumne waan nuu kanne akka lafaatti irra jirru teenya waan keenya irra jira nutis Oromoonis nu cinaa qabdi ollaa keenya tasaanii dheenee xiqqoo baannaan teenya xiqqoo hin qaban. Laa biyyallee hundeeffannoo jenne yaada keenyaa murteessa malee namni nu murteessu jechuudha. Dubbiin bakki itti deeggaramtu yaadni sirrii taanaan ni deeggaramna. Isinit dheerachuun barbaadu wanni irra jirtan waan bareedaadha jabaadhaadha waliin jirra wanta kiyyaa ilaalladhaa oguun dhufanii ol galchitanii yeroo marii qabdan narra sheer gootan amma bakka jabbiillee jira. Alaabaa faarsuu irratti yookaan waa'ee alaabaatiin wal qabatu isin gargaaruu hin danda'a. Isin cinaan dhaabbadhaa jettee akka saba Moronootti ulfaadhu galatoomi isin jenna. Akka nu cinaa yaabbattu sabdii sirraa qabna akka saba Moronootti si jajjabeeffannaa akka fooloo deebiftanii fi carraaqataa fi gartee sultaanis fooloo deebisaa fi gartee alaabaa faarsullee Moronoo iskiin jennee jirra bultinee garsiisnaan baana. Akkana qubeenis akka ajaa'ibaatti akka gadi baatu nu hundi keenya qophii fi abdiin eeggataa jiru. Okay. Okay, carraaqataa. Yeroo takka carraan hin qaba dubbaduu caalaa. Gabaabs, tole. Gabaabs tu. Okay, ani wanni jechuu barbaadu warri waan kanarraa mormii qabdan hundeeffamni Moronoodhaa kun warri isiniif nuuf hin ta'u maqaan jechi afaan Oromoo jiru akka laaftutti hin dhufne alaabaan Oromoodhaa akka laaftutti hin dhufne warri yaada akkanaa qabdan namni har'aan tana waan kana kalaqalleen ilmaanuma Shee Bakrii Saabalootii fi ilmaanuma Shee Maamar Rashaad Abduuliiti warruma duraan qubee kalaqee fi warruma duraan alaabaa kalaqe sanirraa warra burqeetiitu har'allee waan kana hundeesse. Sababni waan kana hundeessaniifis sababa dhiiga ilmaan Oromoo irraa obboleeyyan wal nyaatu kana irraa saba tokkummaadhaa saba gosa hin qabne saba ganda hin qabne tahanii fottoqanii jiraachuu barbaanneeti. Kanaafuu warri yaada kana qabdan ammas nuti wanni jibbine harka Oromootiin Oromoon du'u harka Oromootiin Oromoon gosaa fi sanyiidhaan wal qooduu kanarraa kun sabni saba qoodaminsa hin qabne saba nagayaa fedhu saba obboleeyyan dhiiga obboleeyyanii dhangalaasuu hin feene saba gadda obboleessaa arkuu hin feene irraa kan mogga'eedha malee waan biraa qabaateetii miti. Har'a gocha abbootii teenyaa yookaan warra kaleessa qubee nu tolchan warra kaleessa alaabaa nu tolchan san maqaa balleessuudhaaf yookaan maqaa isaanii dhokoisuudhaaf osoo hin ta'in har'allee uummatuma saniitu waan kana hojjete jechuudha. Kun saba biraati baay'ee kun saba biraati sanii waliin qabatu. Carraadhaa kan tajaajila. Okay, gabaabsi waan dubbachuu.
jechuun waan oomisha amma jirratti saba Kun sabni- gugennee jestilaa dhiigaan waan ta'u hin jiru Ilaalcha Oromoo san keessaa ba'a. Bifa akkas godhee san DNA wanni keessaa maramu hin ba'a. jiru Waan akkasii qaba. amma kun ideolojiidha yaada oromummaanis yaada wanni amma dhufe kunis yaada dhiiga maramee Oromoon tun sirna adda addaa qabdi immoo guddifachaa maaltu jira waan adda addaa jira dhiigaan adda baasuu ni dandeessaa kun gaafa kaan nuggale bara kaan nuggale jennee adda baasuu ni danda'anii hin danda'amu jechuudha dhiigaan wanni kan namu hin jiru nuti ammaan tana moronoon afaan barbaanne fayyadamuu dandeenya afaan keenya fayyadamuu jechuun danda'u saba moronoo tokko afaan oromoo fayyadamuu jira jechuun danda'a namni. Ulaagaan teenya dubbiin teeti saba badan irraa dhufanii nutti hirmaachuun nu garuu ni danda'an. Ulaagaan waaqa ofii rabbii ofii sodaatu awwal shay waaqa ofii rabbii ofii sodaatu lammaffaa irrattiif jaalachuu sadaffaa irratti wal jaalachuu afreeffisuu irratti garteemi wal kabaju wal dhagayu wal jala yaa'u bas gartee waan akkanaatiin isin hin jaa. Sababni fadhan irraa dhufanii nutti hirmaatanii nu wajjin jiraachuu ni danda'an. Amma wanni kun waan kana eega lafaa kaafne wanni kun dhugutti waan akka qubatabaatti lafaa kaase wanni kun akkana ni taate seeni waan taane narra dhagamna gartee narratti yaa'an. Waan inni yaadii narratti. Viidiyoo tokko dalagatee jira jaalaa. Gartee hawaasa Oromoo Oromoo hayyoota biraallee gaafadha. Ajandaa guddaan dalaginaa dhufee namni isin kadhachuu ta'a. Saniifuu ayyee dubbiillee teeti itti fufuraftaan kiyya. Saboonni kun addunyaa irratti itti uumame akka biraatii miti. Amma fakkeenyaaf Oromoos haa ta'u saba biraatis haa ta'u amma fakkeenyaaf naannolee Itoophiyaa keessatti hundaa'aa jiran ni jiran. Garee tana walitti qabdee dantaa wal fakkaataa warra qaban haajaa wal fakkaataa warra qaban walitti qabdee bifa isaan gartee mirga isaanii itti kabachiisuu dandeessaniif dantaa siyaasaa isaanii kabachiisuu ijaarsee sochoosuu dandeessa jechuudha. Bifuma saniin moronoon har'a haasofnu kun manguddoo saboota biyya kanaa ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif saba hunda hammattee fakkeenya taatee itti agarsiistee wanni isiin kan barbaadu nageenya malee sabboonummaa moronoo qabna sabboonummaa moronoo maali wanni itti ibsamtu nageenyaan ibsamte jechuudha. Nama ajjeesuudhaan if qofa jaalachuu osoo hin ta'in moronoon nama jaalattu saban jaalattu dhiigan jaalattu nageenya jaalatti moronoon. Nageenya qabaannaan addunyaa irra jiru hundinuu keenya jechuudha. We believe just like that. Kanaafuu namni yaada kana maddisiisee by the way very brilliant smart dha. Waan kana itti ibsan bakka hin jiru. Dabalata Ramadaan saboonni biraatis waan kana nu gaafataa jiranii saboota sabaaf sablammoonni guutuun waan kanatti dhufaa jiran jechuudha. Waan Itoophiyummaa keessatti deemamu kana jibbanii nuti akkamitti nagaha taana ka jedhu waan kana waan bal'isaa jiraniif viidiyoo nu jala seenaa sheer godhaa akkaataa waan deeggartoonni moronee jechuudha. Guutumaan guututti akka biyyattiitti waan jaalatamaadha kun dhugaa sammuu waa hedduu kalaquu dandeettutu kana kalaqe dhugaa isin hin jedha. Nagayatti amannaa gandummatti namannu gosummatti namannu wal miidhutti namannu saba kamirraayyuu yoo dhufe araballee haa ta'u nagaya bakka saba kana ta'ee jiran. Hin jira ateessaa dhuftee achii dhuftee hin jiru. Jaalalaa fi tokkummaa qofa. Doombir galatoom amma laal sabni moronoo kun maal barbaadanii beeytanii nuti ilmaana baluuti goota kalee ka Oromoo keenyaa miti. Nuti immoo goota gana haaree kophaa qabanne. Laala waan wanni nuti hubachuu qabnu nuti goota magana goonni keenya carraaqataa baadiyyaati. Nuti ilmaan carraaqataa baadiyyaati jettanii yoo deemtan irra isin wayyi. Yookaan miseensota moronoo kana maqaa dhawadhaa. Nuti ilmaana baluuti warra kaleessa akkas godhe hin goone har'a godhaa jirra kunoo. Kophaadhaan sabni keenya kopha. Saba kam saba dhukkuba gandummaa jibbu. Saba kam saba hariifa. Saba nama fannaana. Saba nama sammuu firii qabdu qofaan jaarame kun amma laala. Saba nama dhoboodhaan jaarame osoo hin taane. Goonni nuti qabnu warra saba kana hundeesse yookaan warra ammaan tana as keessa dhufee miseensa ta'e hundi keessanuu gootaa jechuudha. Warri sammuun isaa yaaddu miseensa kana keessa dhufe goota inni siyaama. Nuti ilmaan nama tokkolleeti miti. Sababiin isaa waan Oromoo jaamaatii fi maqaa Oromootiin waan ka'aa gootaas ta'e waan biraatis ta'e dhageettii isaanillee hin barbaannu nillee hin dandeenyu jechuudha. Kana keessa gaafaas hin jiru. Saba Moronootti feetu Oromoo irraa kootu, Tigira irraa kootu, Amaara irraa kootu, bakka barbaaddee kootu. Sabni Moronoo saba tokkummaaf jaalalatti amanu, saba wal danda'utti amanu, saba kabajatti amanu, saba iftahummatti amanu, saba bolola aangootis hin qabne, saba halkaniin guyyaa iyyee boohee lallabee asii irraa wal arrabsutti hin hajamne jechuudha. Galee miti. Amma mucaan tokko reefas keessaa nuti ilmaanuma maarree kan ibsaa maarree maal bocee maal akkas godhe noo akkasii miti. Saba kophaati. Bakka san lafa naafaa yaabbii. Nu bira waan akkas jedhamu jiru. Ulfaadhu maamee galatoomii mee carraa xiqqishoo bal'ifnee sulteedhaaf waan kana sultee jalaan kaafne reefuun tana
carakata wajji wanni namni waan kana ijaare yookaan waan kana bu'uura godhanii fidan tokko sulteedha. Sulteen waan kana akkamitti wajjin kaka'umsa uumtanii akkamitti waan kana gartee wal deeggartaniiti waan kana fiduu dandeessa kan jettu sultee gaafana. Sulteetillee tartiibaan akkuma carakata reefuu gaafiif deebiin hundee isitti tureetti atillee jalarraa kaasi akkamitti waan kana kaasuu dandeessan akkamitti wal kaasuu dandeessan akkamitti wal dubbachuu dandeessan yaadni kun akkamitti isinii wal fudhate akkamitti wal hubachuu dandeessaniiti waan kana uumtan isin jechuu barbaada. Tartiibaan akkuma inni reefu kaasatti waan kana kaka'umsaaf ati akka dhuunfaa keetitti carakataan akka dhuunfaa isaatti dubbatee kan jiru akka dhuunfaa keetitti maaltu si dhagameeti maal irra dhaabbattaniiti kan waan kana murteessuu dandeessanii isin jechuu barbaada. Sulteetti muuf carraa kun. Carraa sanillee siifin ibsaa. Namoota tokkotu waan adda addaa fayyadamaa seenaa harka muraa harma muraa itti balleessaa jirtanii alaabaa hayyoota keenyaati irra dhaabbachaa jirtanii qubee teenya itti taphachaa jirtanii yoo san ta'e isiniin nu duratti taphate isin warra maqaa hayyootaa qabatee itti muka hudduu ol kaa'ee odoo oftanuu qe'ee dhuftanii qe'eetti waltumaa isin hojii jiraachuu dadhabnee sababa sanirratti hirmaachuu dandeenya. Namni maqaa hayyoota keessanii qabatanii hoggaa gabbaatanii waltumtan ilmi namaa kun akkamatti waliinuu jiraataa yaada irratti bakka waan kana hundeessuu dandeenye ichirraa akka caalaa akka jettetti naafi mucaan kun akka nama tokkotti ganama walitti dawwalleetuma wajjin haasofnee wajjin taphannaa naa dawwalee oduma hojii haasa'u jirru aboo uumaa dheengadda ijoolleen teenyaa fi tamma dura kaatee tan hundi osoo haasofnu yeroo hedduu sila Oromoo tanarraa bakki itti aanu jiraattee takka sila dachiin tun asiin gannullitti eegannee hojii haasawaa turre yaaduma san keessa mee mucaan oduma taa'uu itti yaannee walumaan michiyyoo wayii takkaan nu bergeera miciyyoollee maayikii jedhamti isiillee nama seenaati seenaa keessa booda galmaaf teessi nu bira jirti waliin waan odoo haasa'u jirru waan akkana godhu maqaa itti barbaannee isiin san ka dandeessu maqaa himtee nutis itti raawwannee innillee wooma isa birgiraa walii qabee taa'ee hodhee fiidiyoo takka waraabe san dura fiidiyoo takkas waraabee ture xiqqoo nu biraabee fiidiyoo waraabee nu deebi'ee ichi booda waan kana irratti hirmaannee bakka ta'uu qabdi jennee walumaan hirmaachifnee ol baafne jechuu gamaa gamanaan ol baafne jechumaan ajandaa taate saniifuu warroonni ammoo yaada akkasii fayyadamaa jirtan nuti yoo jaalalatee hayyoota keenyaas alaabuma gootonni keenya tolchees ilaa irraa takkaan jibbine nuti ni jaalanna ammoo maqaa Oromoo jiru qabatanii gizaa isin gochoota adda addaa hamaa gurguddaa sila namni diinarra tungoone gizaa walirra gootanii abbummaan fedhee uni aara san keessa immoo waan kana finne wanni kun wanni ibsitu akkama tokkotti jaalala tokkummaa qaba nyaachisee wal obaasuu qaba waan juu qabannee namoonni tokko irra hirmaatee yaaduma sanuu hoggis yaaduma ijoolleen sun hoggis yaatuun sanuu harkaa fashallee akka ijoolleen tun irraanfattee waan kana jala gorruu amma waan irra dhufe caalaadha warri asirra jirulleen hundi hubachuu dandeessanii yaada ijoolleen sun torbee san keessa yaa jirtuun guyyaa 4-5 dura yaadni kun fashalamee akka nama tokkotti irraanfatanii jaalaluma duraanii sanitti deebi'anii kalaas ajandaa waan kana ta'ee dagatanii yaada ijuurra dhaabbanneeti waan kana gabbaasuu dandeenye yoo dogongora namni ijoolleen hin jiru ani wanni takka wanni ajaa'iba natte namni hundi ani wannummaan dhugatti jiraatu hundinuu akkanan seene namni kun hundinuu gara kana deebi'ee aadaa namni kun akkuma dogongora namni ijoolleen hin jiru ala mudgadi namu hundi kun akkuma kiyyatti aadaa bakka gubachaa jira waan jaalmaa takka natti mul'ate maaliif jennaan mee wanni kun namni waan kana hin deeggarree jira wanna kana hunda wanni itti deeggaruu namni waan kana deeggaruu itti eegalee dhukkuba isaan amata meeqa qabatanii kunis waan adda addaa balleessee kunis muka hudduu wal kaa'ee kunis gosaa fi gandaan asirra miidiyaa irra taa'ee wal arrabsee bakka hayyoonni keenya kana jidduu mataan nyaateeti wallaahi namni keenya gurguddaan haalli kanaa qaba silaa bakka itti jiraate dachii jalatti awwaalamee jiraate hayyoonni keenya gurguddaan dachii jala yaa'ee sheekonni keenya dachii jala yaa'ee jiraachuuf haalli inni godhachuu danda'a maaliif bakka itti hin jirtu waan ta'eef nagaan asirra ta'anii tumannumaa wajji ija imimmaaniitiin miidiyaarran wajji haa jiran takkaan gamman sheekonni keenya eega keessaafuu namni biyyaa yaa'e kun dhukkuba adda addaatiin akka wal galaafatee sabaa fi gandaan gosaan wal fitee akkana wal rakkisu jira takkaan gammanne gaa waan jiru yoo namni tokko dhufee nama kana niin gorsa jeetti waan sheetichi kun gosa abaluutiif dhufee na gorsee jee dhufee mataa gad deebisee irra dhaabbachaa oola namtichummaan guddaan qafuudhee ilmaan dhaluu danda'u hajaartii qabu kun saniifuu waan kanarra dhaabbataniiti sabni keenya wallaahi mataan nyaadhamee if gollaalee karaa yaa'u dhabee hedduu rakkachaa jira namoonni dandeessanitti dabra yaanni biyya kana waan kanarra dhaabbatanii asumarratti qabxii takkaa fi lama sii dabaluu barbaade.
carraaqataan isa akkuma nu deebisetti erga waan kanatti seenne miseensota hedduus harkannee miseensota hedduus horanneeti kan jirra kan jedhu miseensota san keessaa nutis tokko namni irra jiru kun baay'ee nama 300 waa jiru kun guutuun akka miseensa san ta'an anis abdiin qaba. Oromoon Oromoo irraa abdii kutachuu Oromoon agartee sirna wal nyaatu sirna agartee minilik warra irraa warra raawwachuu waan jirtu abdii barachuu keessaniif galatooma nuti akka miseensa keessanitti galatooma isin jenna nu jiraadha. Mee waan beekturraa viidiyoo ta'e takkan harkee ture kaleessa waan jette keessa qabda sirba tokko yookaan sagalee takka kaafteeti afaan kanaa yookaan immoo sirbichi kuni kagartee alaabaa tanaa jettee yebbatte mee waan seeraa xiqqoo nu jechuu dandeessa waan tokko lama sadii afaan saniin afaan kaleessa dubbatteen afaan Moroonii kana. Wanni suni wanni itti dubbachuu hin dandeenye. Kan tokko bichaan jira barreeffadheetiin qaba barreeffama na bira taa'urraa waraqaa irraa dubbisee ammatti waraqaan sunillee waan natti hin dhiyaanneef isiniif dubbisuuf sila bakka guruppiin ni jirti guruppiin carraaqataan jaare guddee jira ichi keessa dhufanii namuu afaan sanis yoo barate na tola sun akkasuma. Alfaadhu galatoomi jechoota tokkoof lama sadii wazulaara nu buuftee gaariin turre. Yaani jechuudhaaf amma waan afaaniin na ulfaata takka walillaa kun odoo hin taanetti sila achumatti bakka hoggaan waraqaa harka deebisanii dubbisee na tola. Ulfaadhu galatoomi waan kana gaa erga jabeessitanii galmaan gahaa galmaan akka geenyus abdii guutuun sirraa qaba abdii guutuun ifirraas qaba waan kana galmaan gahuunis nurratti dirqama gaa'is abboon galcha akkuma jenne gaa carraaqataan waan dhaamtan yookaan waan garee Moronoo kanaaf dhaamtan yoo qabaattan waan jajjabduu labsii dabarsitan waan jettan Inga gisin inga jala aku gisin ni koi. Wangari di jalan. Jala. okay aye Daga mana daga jalan. Uummanni sagalee caa jiran caalaa Lagi betul mantan. Assalamualaikum. Lala mantan. Wan kana wan tayini wan jadi. Adi kun wallala dagaru. Lagi betul. Sagale tini cuma jirtu. Mijirti wanti mee dura carraaqata osoo sitti hin dabarsine boonaa baalee kana jarraa kan innu Yalla yalla. boonaa baalee muti kaafadhu itti fuuf boonaa fi sabboonaan wal dura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baga nagaan ooltanii kan nagaan oolche nagaan isinaa bulchu. Ijoollee Saudi Arabiyaa duraaniin akkitti ilaalan ijoollee Saudi Arabiyaa nama hoolaa tiisu hoolaadha akkasitti ilaala. Ijoolleen Saudi Arabiyaa hoolaa osoo hin taane waan kamuu hundeessuu akka dandeessu waan kamuu hojjechuu akka dandeessu asirrumaan fakkeenya fudhachuu dandeessanii jechuudha. Gaala tiisan malee sammuu akka gaalaa akka hin qabne sammuu nama baratee akka qabu kun hubannoodha. Wanti amma dalagame kun waan qoosaa ta'e isinitti hin fakkaasin. Fakkeenya nuti Oromoodha. Oromoo maqaa Oromoo dhaattee Oromoon kaleessa gartee Oromummaa kanaaf harki itti murame Oromummaa kaleessa gartee abbootiin keenya Oromummaa kanaa waamee qajecha ta'aatiin turte hadda Oromummaa san keessaa ubbaasanii waan silaa Oromoon fakkaanne gaafa dalagan sabni Oromoo ofiin jedhu kuni hadda ciccitanii ani gartee alaabaa akkasii fidatanii namni nuti barbaannu nama qulqulluu nama gandaa fi kutaadhaan nama dhiibne nama obboleessa ofii irratti hin duulle nama nyaachisee wal obaasu saba kamiyyuu haa ta'u saba Oromoo kanatti dhufee asitti dabalamee nu wajjin deemuu danda'u taate nuti illee miseensa fudhannee jirra. Kan nu fudhachiise maalidha? Hadda Oromoo ofiin jecha obboleessa nyaata. Agartee deebee maqaa Oromoo kana uffatee wanti hin dalayne hin jiru waan takkaa seenaan abboota keenya keessatti hin galmoofne waan silaa abbootiin keenya hin dalayne waan silaa takkaa gurraan hin dhageenye mililik nun goone sabni Oromoo kun wal godhaa jira. Dhageeffadha qoosatti ilaalin dubbitan hadda inni gubbaarra jiru kuni hadda ijoollee waan kana dalaguun as keessaa fakkeenya fudhata. Dhiibbaan daangaa dabarte dhaloota qubeetiin maal akka sammuu dhaloota qubee keessatti akka sajjalame dhaloonni qubee immoo waan kamuu akka hojjechuu danda'u kana bareechanii beekanii jechuudha. Wanti mucaa nama fakkeenya carraaqataan baadiyyaa keeshaa lamaa walitti hodhee inni dalage kuni qoosaa isinitti hin fakkaatin.
kaleessa alaabaan uumamte sun akkaataatti uumamte ni beeytan namni seenaa qoratee beeku. Hadda nuti jiraattota baadiyyaa tokkoffaa keessatti biyya arabaa keessa jiraachuu keenya carraaqataa baadiyyaatti maqaan isaa. Lammaffaa irratti immoo nuti warri gartee biyya namaa kana keessa jiru nageenya barbaanna. Obboleeyyan keenya kan gamanaa gamanaa waliin nyaannu waliin saamnu nuti sabadha daangaa darbe nuti sabadha gartee safuu cabse kana irraa achi baanee sabummaa fi qulqullina keenya jiraanna jecha yeroo hadda boru addallee borullee eenyu ni deeggara miseensa nuti cuftinu ni deeggara ni jajjabeessinallee asirraa fakkeenya fudhata sabni keenya kun ka daangaa darbe gartee wal miidhee wal saamee obboleessi akkas godhee dhiyeenya kana waan takkaa mililik Oromoon goone Oromoo walirratti dalaytu nama jibbisiisa. Dhugaa rabbi namni gocha san arge namni Oromoon jibbina hin jiru. As keessa dhaabatee hawaasni keenya fulaala waan taateef carraaqataa baadiyyaa ati carraaqataa baadiyyaati malee nama yuunivarsiitii keessa jiru. Gaalli ati bira jirtu suni gaala osoo hin taane akka nama yuunivarsiitii keessa jiruuti jechuudha. Saa waan tadha maddisiifte waan tadha dubbatte kana inni hin gartee profeesara jedhaniin inni hin gartee hayyu jedhanii yaada kana maddisiifne dhugaa rabbi. Haga Oromoon asirraa wassaamaa deemtu haga Oromoon asirraa gartee muka hudduu wal keette seenaa gurraacha ofirra galmeessitu takkaa gabbee waan akkanaa kana hin goone. Nuti balaaleffanne waan akkanaa kana hin jenne sabuma kana baadhee deemaa malee. Kanaaf wanti nuti dalayne kun itti fufa garuu asirraa fakkeenya fudhadha. Dhaloonni kun isin jibbe waan isin gochaa jirtan keessatti waan isin dalagaa jirtan maqaa gandaatiin maqaa gosaatiin maqaa kutaatiin dhaabbatuu qaba. Kanaaf ammalleen Moroonoon itti fufa kan nuti garteettiin wajjin jirru nageenya kabaja jaalala obbolummaa kan miidhame miidhaa baasu kan beela baasu kan dhoobate dhoobuu baasu waccinaa dhaabbanna isiniin jechuu barbaade galatoomaa asumaan akkaawuntiin kiyya guddaan ni gubate akkaawuntii kana qaqqabaadha fooloo godhadhaa bakka kamitti waliin jirra waan isin ajamtanii waliin jirra. Gaafii adeemsaa tokko sirreessaa ulfaadhu galatoomii ati saba kamirraa saba Moroonotti dhufte? Boona baale? Aboo Moroona Moroonaadhaan maal ta'a? Saba kamirraa dhufte jalqabu? Saba Oromoo irraa dhufe Oromoo nyaannaan bakka qulqulluu barbaadaa si gale. Ulfaadhu galatoomii. Sabboon Harargee muutiraa haasitti fufadhu. Ulfaadhu. Aboo ulfaadhaa saba keenya saba guddaa saba haaree saba yeroo gabaabduu keessa. Akkaawuntiin guddaan ni gubate waan taateef ittiin al tokko dhiifama. Foloo godhaati buuna baalee. Ulfaadhaa galatooma saba haaree saba yeroo gabaabduu keessatti addunyaa to'ate jechuudha. Muummicha ministeera keenyaa ka saba haaree hundeessee carraaqqataa baadiyyaa muumicha guddaa paawara Abiyyi Ahmad hin qabne paawara mootummaan amma dura dabre hin qabne guyyaa 2-3 keessatti ummata kee waan isaan fedhan jaartee fi uummanni kana si jaalate muummicha ministeera keenyaa carraaqqataa baadiyyaa ka saba haaree saba Moroonoo jedhamu kan jaare hoggana keenya guddaa baga saba keetiif dhaabbattee sin jechuu barbaada. Congratulation hedduutti milkooyte waan guddaa yaadde itti aansuudhaan ummata bilchaatee kara yaa'uu dhabi ummata gartee kasaana keessatti akka bishaan guutamanitti jechuudha cinqamee kara yaa'uu dhabe rabbii mucaa kana buuseef dhageeffadha wallahi ummata kara yaa'uu dhabi ummata gartee belbele ummata foon waliin nyaachuu eegale. Kana rabbiin mucaa kana keessaan dhufee fi hafuura fudhate namni. Eega nama Oromoo jibbuma nama waa'ee Oromoo yoo bira dubbate sinniisu namni. Eega nama maqaa Oromoo kana dheeysuuf ma. Baadiyyaa suudii kana keessatti guutuun ijoolleen waan Oromoo jedhamu sana dheeysaa jirti amma viidiyoo waraabdee jechuudha. Kanaaf sabni kun saba gartee wanni Arsii jaamaan jirtu saba kana keessa wanni Harargee jaamaan jirtu wanni Jimma jaamaan jirtu wanni Shawaa jaamaan jirtu saba Moroonooti. Sitaa aamin jettee fudhataa jechuudha. Gosa teetii kutaa keetii hin jiru as keessa. Namni namummaa isaatiin itti fufa jireenya isaa obboleessoo. Namni namummaa isaatiin kabajaa qabaatee waliin jireenya nagayaa misooma irratti jechuudha. Misooma Abiyyi Ahmad biqiltuu dhaabaa oolu kanaaf nama jeesaa. Misooma gartee namaaf dura naamusa jireenyaa bareetti namni as keessatti jiraatu barbaada jechuudha. Hawaasni danuun kun guyyaa lamaan kana keessatti akka bilisoomeetti ilaale wallahi. Wallahi hawaasni keenya kun akka nama bilisoome gabrummaa waggaa 150 maal ture uummanni keenya gabrummaa guddoo keessa amma bee wallahi amma baane gabrummaa keessa amma sammuu haaraan nu fudhate kunoo misoomsonni warri akka murti guutoo asumaanuu wayyaadhan warri akka murti guutoo warri akka Hamsaa Hajii warri akka Mu'aaz Mahammad feemasoonni keenya gurguddaan kun miseensi Jawaar Mahammadii wajji uummata Oromoo kana keessa rakkachaa ture hafuura fudhatee jira amma kan nuufe Jawaar Mahammadi. Miskin dijja tokkicha san qofaatu jeef
Juwaar Mahammad wanni ati rakkatuuf hin jirtu obboleessoo. Ummata galata namaan beekne, ummata wal hin dhiifne, ummata wal tumuu malee nama hojjeteefiif galata hin beekne keessa wanni rakkatuuf hin jirtu. Sabni guddaan, sabni kabajamaan, sabni si jaalatu. Hundaa'ee jira obboleessoo achi keessaa si hanga umrii hanga jiraatte kana arrii sanii mita dhiigeef hin baasin hiikootu miseensonni kee hundi fudhatanii jirani. Welcome Juwaar Mahammad share godhaa viidiyoo tana waraabaa wallahi. Sabni saba haaraa dhufe, saba rahaa barbaadu, saba sammuu ati kasilaa biyya Itoophiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa jedhamtu itti bulchuu barbaadde santu si dhufe akkasitti siif kafiifaa jechuudha. Saba wal hin jibbine. Saba kanatti akka kabajaan dhuftu si afeerree jirra. Miseensonni kee warri akka Murtii Guutoo, warri akka Hamzaa Hajii, warri amma dura waa'ee biyyaatirra wajji haasaa turtan hundi gara saba Moronoo dhufanii jiran. Welcome siin jenna. Hin gubatin achi keessatti umrii ta'e hangafe kana. Wallahi takutte sheenaadha ta fuulduraa maali jenna takutte maali jensa. Kanaafi Habiibii Juwaar Mahammad si jaalannaa karaa saba bareedaa kanaa kootu asirra haan jiraadhu obboleessoo. Mataa if hin dhukkubsin. Girgirricha keessaa dhiisi. Kootu hoogganni kee carraaqqataa baadiyyaa namicha guddaa rabbii Oromoo keessa waa kaayee yaa Moronoo keessa waa kaayee saba haaree hundeessee asiin dhaamsa dhaameef hooggana keenya guddaa akka saba haaraatti Juwaar Mahammad saniif. Awwanni jechuu barbaadu waan hin ta'in narratte. Awwaan kana akka taphaatti lafaa kaasee dubbiin tun kaatee bakka guddoo geesse. Namni akkuma jirutti Oromoon jaallatu. Awwani gubannee bar. Viidiyoo takka waraabeetiin gartee sababa namni Oromoo irraa ichi buqaanee saba tokko saba mataa keenya uummanee hojii jiraannee jennaan viidiyoon sa'aatii 24 namni kumni 12 laayik godhee namni kumni meeqa sheer godhe karaa tiktook kanaanis nama kumaa fi sa'aatii 24 nama kumaa fi namni 200 sheer godhe ni gala. Deebi'eetii wanni kun uummata kanaa taate waan jiru irra dhaabbadhee keeshaa ruuzaa keeshaa gartee midhaan gaalaa keessaa naqu kana walitti hodhadhodhee alaabaa saba uummata Oromoo irraa ichi fotoqee jee miidiyaa irra sheer godhe. Sa'aatii 24 keessanis akkasuma wal jalaa sheer godhan. Wanni kun lafa harkatti jeetiin guyyaa kaanis itti deebi'e. Maallaqa tokkoon bide mas. Kalee jechuudha. Isaanis hin dhaabbanne akkasuma wal jalaa sheer godhan. Amma waan fiifu waan hin yaadin hin irratti ta'ee bakka ani kun ammas beekumsaas diras hin qabu. Rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyyaa xiqqeenyaan na baasee biyyaan baatan keessatti bakka barnoota illee osoo hin fadhuu xiqqeenyaan akka malee barnoota jaaladhaan. Hedduulleen barannee kutaa 8 bichaan baradhee biyyaa ba'ee nama akka malee barnoota jaalatu takka bakka barnoota sadarkaa keessaan baa ture taatuma ammas waa dhabni kun gartee na dura dhufee barnoota kanarraa na shaakalee waa dhabaan rakkoo haadha baatiin biyyaa ba'ee biyya tana dhufee. Amma egaa waan kana asirratti hojjedha kan fidee akka malee dubbiin tiituun fudhatama hawaasa Oromoo kana biratti hawaasa Moronoo kana biratti fudhatama harkattee ani kun beekumsa qabu akka maataan juuna dhagaame ammas warri miidiyaa akka jirutti mootummaa keenya jaanii pirezidaantii keenya carraaqataa baadiyyaa jaanii feesbuukaa fi tiiktookiin suuraan tiyya ol dha'u alaabamaan bocatanaa fi suuraa tiyyaa miidiyaa kanarra guuti. Bakka namni dhagaame ani kun beekumsaas hedduu hin baranne yaaboo mee maalaa ta'u namni dafeet makuno sabni uummanni Moronoo uummanni qulqulluun kun mootummaa na godhate an beekumsaas diras itti qabu akka maa ta'u waan hin jiru eebifuun dhagaamee jira beektaa ammaan tana rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyya baasee akka carraaqataa kiyya nama keenya laala akka tokko mootummaa biyya Itoophiyaa bulchu sanirraa Magaafi ani sina gaafa sanitti irratti nama baratatee har'a nama mootummaa ta'ee biyya bulchuu danda'u yaadachuu inni mirkaana keessa jira gammachuu addaa itti dhagame hawaasni gammachuu addaa itti dhagame carraaqata gammachuu fi gaddaan na wal keessatti amma fakkeenyaaf amma dhageeffatu warri miidiyaa mootummaa keenya carraaqatan anjaa anaa taatu beekumsatti hin qabu dilas hin baranne rakkoo haadha biyya na baase osoo hin barnoota jettu murni akkasin wal keessatti taateetiin mootummaa kana ta'uu hin danda'u jechuudha waan barbaadu na keessa. Akkuma nuti duraan keessa turree fi saboonnummaan amma lafarra jiran hundiyyuu warri kalaqa duraan qubee kalaqan kalaqa alaabaa kalaqan yookaan kalaqa wooma hundaa kalaqan jalqaba baratanii osoo hin taane uumama isaanii osoo mana barumsaa tokko hin seeniin jalqaba amma fakkeenyaaf
sabni nuti keessa dhufne saba Oromooti. Sabni nuti keessa dhufne kuni jalqaba gaafa qubee Mahammad Rashaati gartee sheekonni keenya sani qubee kanan fidiin duratti tokkoon Oromoo yookaan sabni garaagaraa hundi isaa namni qubee beeku hin jiru. Erga isaan rabbiin uume qubee nu barreessanii qubee sanarra barreessuu barreessaa jiran. Arrammoo atis barattus barachuu baattus wanti sirraa barbaachisu asirraa achitti gartee barnoonis gaafa gartee qubee mataa keetii hundeeffata. Akkuma alaabaa hundeeffatti akkuma saba guddaa hundeeffatti ammas hundaawaa saba hundaati. Kanaaf gaafa gartee saba qubee hundeeffatte waan hundeeffatte bulchummaatti fuftee barachuu dandeessa. Haile Sillaasee moo maalii jaansan iyyuu jalqaba osoo akkana farramuu hin taane qubaan mallatteessaa ture waan ta'eef qubaan kan inni farramaa ture. Akkanatti barachuu dhabuu irraa hankee qubaan farramaa ture. Atis kana sodaatini kanaaniif duban deebini hamilee waan akkana isnis ni dubbatini waan akkana hamilee sin dhagaamini gammachuu fi tattaaffiin ati godhaa jirtus hedduu bareeda hedduu nama nu dinqisiise nuti akka miseensa keetitti hedduu si jaalannaaf akkasi qabanyu uummanni gaa namni dillees jiru kunis gaafii qabuu fi sabboonaan gaafii kana si dhiyeessuun duratti sabboonaa Dhugaaqeetii ani barnoota bardullee bardee osoo hin taane garuu dandeettii uumamaa sammuun xiyya dandeettii uumamaa ni qabdi. Barnoota kiyya karatti Carraaqataa kiyya dhageeffatu asirratti waan ammaa ati dubbatte kanarratti gammachuu daangaa hin qabne nu hundatti dhagahame dhageeffadhu. Uummata guutamee boqoqee karaa yaa'u wallaale hawaasni keenya amma keessaa baqanne kun maqaalee yaamuu sodaanne wallahi. Hawaasni keenya kamma keessaa yaane kun hedduu nama wallaalaan guutameeti beekaan dhokatee namni wallaalaan irra baawara godhatee jechuudha. Sabboonaa dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa. Haa keessaa baqanne saniin saba keenya hin jeenaa haaree ammaa kana malee. Uummata bani aadam keessaa yaane san jenna. Uummata wal jibbuu haa keessaa baqanne san jaa malee saba keenya haa keessaa baqanne hin jeenaa. Wallaahi namni maqaa Oromoo kana ni jibbe jettee namni yaa wallaahi. Waan wallaahi bar nama ajaa'ibsiisa bar amma laal carraaqata waan tokkoon si kaasa. Atini yeroo dheeraa wal beeyna miidiyaa kanarratti nama jabaa nama lillaahi maasis ati immoo waatus keessaan dhufe laal amma baadiyya jirtaasi rabbiin nama qulqulluu kana keessa waa kaaya. Anta kumaatu waan nu hin danda'a malee hin danda'u lubbuu keetiin himeen beeku beekta. Amma ati si sadarkaa kana jiru dhiisi imma jaarraa kana keessa jiru dhiisi akkuma mareefu caalaan kaasisanii gaafa amma hayyoonni keenya amma gaafa duraa jechuudha. Ati bara amma hiree gaarii qabdaa hiree dammaqina keessa qabda jechuudha. Gaafa duraa bara qubee afaan Oromoo amma shebbakni sabaloo afaan rabbi rahmataa godhuu fi biyyee irra barreessaniiti nama hangatti dhiyaatu barsiisanii hogguu diinitti dhufe biyyee san dhabamsiisan jechuudha. Dhukkee keessatti jechuudha. Ati amma dandeettii sitti qabda jaalala hawaasaatis ni qabda waa uumullee hin dandeessa. Mootummaan abiyyaa makkachi taa'ee rasaasaa nama gatu kun hanga kee takka yaaduu hin danda'u na amane. Diktaatarummaan afaan qawweetiin nama bulchuu jira malee waa takka jechuudha. Si galtee na amane afaan qawweetiin gurubbii ijaarratee kophatti jechuudha. Kursiif jala qabu jira malee hanga kee takka waa sochoosuu hin danda'u na amane. Wallaan saba keessa beekadha. Awoot gadhaabe kanaafi carraaqataa kiyya laal yaanni ati fidde kun dhageeffadhu. Caalaa mutii godhe dhugaa shabakaan qabdu mangisti. Yaanni ati fidde kun laal asitti dhaabbanne laal. Ajandaan mootummaa guddaan takka hangana deemeen beeku. Ajandaan mootummaan digirii fi digirooma maqaa dooktorummaatiin if guddisanii if yaaman kun hangana bal'ateen beeku. Ana akkasitti na dhagahamee miidiyaan kun hundi feesbuukni kun hundi ani waan kana akka taphaatti lafaa kaasee miidiyaan kun feesbuukni suuraa xiyyaa fi alaabaan hojjete boce tana ta'ee tiktook tana ta'ee bakka mootummaa keenya ta'ee akka ijoolleen na yaati waan waan mootummaa keenya arra maal jechuudha na dhagaame walaa hedduu. Laala wili ganaadha amma ni eegalte jabaadhu abibi kanaaf sabni keessa ba guddaadha ummata guddaadha dukkana keessa ba gara biifan nu baase obboleessoo nu dukkana hoyte wallahi sababa keeti ifa atillee sababa kiyya galatoo maqaa ummata kabajamoo moronootiin kabajame ulfaadhu sinjaa hundumtuu keessanuu warri nu dhageeffachaa jirtanii fi kagartee gasteerra jirtanii hundi keessanuu abbaan manaa caalaa nuureenis hedduu galatoomaa hundi keessanuu ulfaadha naa jiraadhaan isin hinjaa.
akkana la Nu jiraadhu kana caalaa nama nu bulchus rabbi si godha mee carraaqataa baadiyyaa yookaan miidiyaa daandii haqaa saahiba keenya yookaan waa'ila keenya jaal miidiyaa daandii haqaatti kanineeti bakka sanitti itti fufi. Miidiyaa itti fufi miidiyaa daandii haqaa. duraan dursee Caalaa Oroo akkam jirtu ijoolleen miidiyaadha. Miidiyaa daandii haqaati. ijoolleen mooraan Ayyee miidiyaa ijoolleen mooraan hundi keessan baga nagaan dhuftanii Warri isin irratti argamaa jirtan push godha carraaqataa baadiyyaa kana saba mooraalii warri taatan jajjabeessa mucaan kun jajjabeeffama warri gifti kasa qabdan itti kenna jajjabeeffamu kan mucaan kun abshaala sinii galu baatu mooyyuu deemaa dhakaa gurraacha irratti dantaa isin jechuu barbaada itti fufi carraaqataa sarara fudhee carraaqa hidhifamu. ijoolleen ayi keessa jirtu jalqaba irratti ijoolleen ayi keessa jirtu tuni kun mormitoota moorenoo ta'es kunniin immoo ijoollee mooronaati. Waa'ee carraaqataa irratti carraaqataan ani dandeettii dubbachiisuu yoo kan dhabus taate garuu saayikooloojiin kiyya uumamaan yaada kana na maddisiisee jira hedduu isin na jajjabeessuu keessaniif gammadee jira kan jedhu dubbateera. Seera bulchaa fi yookiin mootummaa ta'uuf barnoota hin barbaachisu carraaqataa waan ati beekuu qabdu asirratti mootummaan addunyaa kana daqiiqaa muraasaaf itti fufi wanti. mootummaan addunyaa kan bulchaa jiru kuni namni tokko waan barreeffamuu fi wantoota poosti godhamu kana mootummaan achi taa'ee qalamaan olii gad oofaan jiru nuyi jechuun hojjettoota mootummaati. Ati mootummaadhaa kursirra teettee ajaja baasuu malee baruu fi barsiisuu dubbachuu fi dubbachiisuu sin dakalu. Qajeelfama ati baafte kan hojjetu nuyi hojjettoota mootummaati. Nama barates yoo taate digirii dippiloomaa nama hedduu ijoollee yuunivarsiitii keessaa baate. Aboo biyya shimallisfaan dhageeffatu biyya shimallisfaan biyya bultu jirani bara carraaqataa baadiyyaa shimallisfaan biyya bultu jira bara. Mootummaa taatee hawaasni si jala hiriire barreeffama sin barbaachisu barnoota biraa sin barbaachisu kursirra teettee afaaniin labsii baasuudha kan barreessu kan dubbisuu fi edeetar kaameraa waan hunda kan lolee lafarraa waraanalleen hidhartee hidhachiisu nuti hawaasa keeti kabajamaa akkasuma qindeessaa sagantaa karaa fuula sooshaal miidiyaa guddicha ummata Oromaanoo Caalaa Nuuree hedduu si jaalanna warri gaafii gara garaa gaafachuu barbaadan edeetar kaameraa Caalaa Orootii fi Caalaa Nuuree akkasuma immoo sooshaal miidiyaa guddaa uummanni Oromoo qabu Moronoo qabu dhuftanii yaada keessan irratti himachuu ni dandeessan. Akkasuma immoo ijoollee shamarranii Moraanoon babbareedduu warri alaabaa saniin of miidhagsitanii karaa sooshaal miidiyaa feesbuuka keessanii irratti maxxansaa jirtan hedduu das jettanii haaluma kanaan itti fufaa. Warri kana booda Oromootti achi deebitanii jettan nu eega afaan Oromoo dhiifneyyuu turree jirra garee keessatti afaan biraa barataa jirra. Nu eega qaaqa san keessaa baane mataan keenya fayyaa nu argate wanti kun immoo osomaa isin ijoolleen irraa buqqaane ijoolleen Oromoota duraa wajji turre osomaa isin har'a bilisoomna bor bilisoomna jettan nu haalli nu ittiin deemaa jirru kun wanni isin beekuu qabdan nuti mormitoota mootummaatii miti nageenya labsuu irratti kan hundaa'e alaabaa tana kophatti baafan isin mootummaa ta'uudhaaf falmattanii nuti nageenya lubbuun jiraachuu qofa barbaanna yoo fedhe Amaarri nu haa bulchu yoo fedhe Silxeen nu haa bulchu yoo fedhe Uraageen nu haa bulchu nuti kan fedhe nu bulchee nagayaan jiraachuu barbaanna kan dalaganne nyaachuu barbaanna konkolaataa keenyan bashannannee galuu barbaanna mana keenya keessa teennee ilmaan keenya waliin bashannanuu barbaanna isin warri konkolaataa keessan isinirraa fuudhan warri mana keessan isinirraa guban mootummaa ta'uudhaaf alaabaan taane ummata Itoophiyaa sabaaf sablammoota 51 irratti alaabaa takkitti ol qabdan akka feetan ta'a nu alaabaa teenya akka isiin alaabaa federaalaa taatullee hin barbaannu alaabaa gandaati. Alaabaa ummata Moronooti. Miidiyaa nuti jaarraa dhage miidiyaa jaarraa kana keessaa ilmi namaa wanni barbaadu. Wanti nu balleessuu barbaannu Arsii, Harargee, Jimmaa jedhee akka ummanni duraanii ummanni nu keessaa buqqaane sun jiraatu san nu bira hin jiru. Moronoon tokkichaa jechuun alaabaan takka gosti teenna takka akka ummata koshitiikii fi gara warra jalqaba dhalatuu jammare Homo sapiens Homo erectus san nu dhala tokko jechuun warra ol ka'ee yeroo jalqabaatiif deemeetiin fakkeenya ilma namaa kalaqa jalqabaa san Homo erectus jechuudha. Kana booda yoo dhuftan koottaa jireenya nagayaa jiraadha waan dalagattanitti bashannana. Kanaa miti yoo jettan
konkolaataa keessan isinirraa saamanii mana keessan isinirraa diiganii obboleessa keessan ajjeesanii qaama saalaa ofirraa murtanii abbaan ilma ajjeesee ilmi abbaa ajjeesee dubartii gudeeddanii azaaballee galtanii addunyaa wa akiraa kasaartanii jechuu nu bagarraa buqqaanee jedhani saba sanirraa alhamdulillah jirtu ijoolleen mooraanoo akkana yaada kiyya xumureera. Carraa. Fudhu caalaa horoo carraa fudhu jirra jedha warri saba Mooranii yoo taatan guutuu keessa jirra jedha kumanti jalatti fudhu carraa caalaa horoo. Jirra jaa galatoomaadha. Caalaatilleen asirratti mootummaa fiddee uummataan wal garsiisuu keetiif galatoomi. Waan kana gartee hedduu irratti taa'amne hundumaa keessanuu galatooma kantiibaan bayaan uummannatillee dhufee jira. Warri gartee asirratti mormii qabdanii fi karaa nagaatiin gartee mormuu ni dandeessanii. Mormiin jechuun uummata gartee dalagatee bulaa, uummata haqa namaa hin nyaanne, uummata hin sharmuunne, uummata hin hanne, uummata mirga namaa hin dhiibne akkas jeetiin hubadhaa. Waallootiin kiyyalleen gartee akkasumatti fudhatti. Uummata qulqulluu jechuudha. Maqaan kun qulqulluu jechuudha. Uummata gartee nagaatti amanu, uummata dalagatee buluudha. Itti aansee immoo hordoftoota yeroo sa'aatii 20 hin biyyeetti amma waan kanarratti waan dubbaduu qaban. Gartee namoota hedduun miidiyaa kanarra dhufee sababaa xiyyaan Harargeen tun duriis gartee seenaa hojjetti. Alaabaa duriis gartee katolchoo uummata keenya Harargeeti ijoollee akkana miidiyaa kanarratti ni narkaa. Ammallee alaabaa tanaas fidee gartee ijoollee Harargeeti warra kana jiru narka miidiyaa kana gubbaratti waan akkana kan jenne ani Harargee miti ani. Ana Harargee miti ani sababa dhugeette waan san dhugeette Moroonoo malee. Moroonoo Alal ni narka miidiyaa irratti suuraatii maxxansaniiti. Suuraatii maxxansanii Harargeen tun durii alaabaa tolchees kabarreeffama fidees durirraa kaasee Harargeen tun seena qabdi. Bagumaan Harargee ta'e minaamin jaaniiti suuraatii wal bira qabanii miidiyaa irra tiktookii feesbuuk irra fidanii akkasii oofan. Akka akkas hin jenne ani Moroonoodha malee Harargee miti. An saba Moroonoo hundee isaa gartee hundee isaa saba Moroonoo carraaqata baadiyyaati. Akkana malee seenaa uummata keessan ka durii isin Oromoon seenaa uummata keessan ka durii fi seenaatii wal bira fiddanii wanni narraa haasoftaniif takka hin jiruan. Hundee isaa saba Moroonooti. Akkana akka saba Moroonoo tokkottiin alaabaa gabbaasi malee akka Harargee minaamin jinni jettanii na faarsitanii mitan. Harargeen beekoon Arsiin beeku takka hin beekoon Walloon beeku Jimman beeku Moroonoodha bakka. Moroonoodhaan. Galatomi. Oromoo anjaama takka hin beekan Moroonoo bichaan beekan. Akira dubbiiti. Waliigallee asirratti. Akkana. Taangoo kun hooggana jechuun. Hooggana jechuun kana laali uummata keenya amma warri gartee ammas maaliin harkaa jira beektaa sabbana irra baay'een afaan keenya nuu dhiitaadhaa jechuu jiran. Bakka hedduutti jechuudha amma bakka hedduutti argee afaani. Irra dhalannee afaan gartee afaan Oromoo kunillee afaan Ingiliffarraa gartee as fudhatamee dubbatamee afaan yeroo bakka afaanii irratti si afaanitti illee qabeeti asumatti waan takkataniin si deebisu jira bakka hawaasa uummata waan akkasii kaasu bakka san bakka bu'ee maaltu jira ni beektaa? Waa'ee afaanii dhiisiiti biitti guutuun Moroonoo taatee jirti. Dhageeffadhu. Akkana. Bitti guutuun namni kumni shanan as jala jiru kun Moroonoodha obboleessoo. Afaan kam dubbataati bitti si jibbite maqaa Oromootis lafa kaa'ee banii yaadan danuun kun. Hai. Waa'ee afaanitiif dubbataati biyya guutuu godaane. Obboleessoo. Hai. Biyya guutuu deemu jira namni kumni shanan kun biyya guutuudha obboleessoo. Hai. Waa'ee afaanii eenyu afaanuma sanuu namni dubbatu. Qoy. Afaanuma sanuu namni dubbatu jiru caalaa dhageeffadhu. Afaanuma sanuu namni dubbatu hin jiru wuli. Hawaasa guutuu deemaa jira. Waa'ee afaan eenyuuf lafa keenya afaan biyya guutuu baqate. Uummanni ni jibbe, ni xafashe, ni dhukkube, ni guutame, ni belbele. Obboleessoo. Afaan bara afaan gabbaa ni gabbaa. Carraaqata. Dhageeffadhu. Amantiin qabaniiti dhageeffadha bar wanni kun bar jara keenya waan safaataa miti. Amantiin ni qaban. Sheenii ni dhufe. Daawaa ni godhe miidiyaa kanarraa. Namni waa beeku hundi ni dubbate. Nama akkasaa uleen tumu. Nama akkasaa ka afaan tokko waliin dubbatu sanuu. Nama akkasaa geessi irra fidee irraa dhiichisu.
Amma Moroonoo kuma afur keessa mucaan mootummaan keenya akkamii kuma afuriin ta'a osoo intalli durbaa takka mana arabaatti rakkatteeyyuu kuma 50 kennitani. Puush godhaa boo carraaqataa irratti. Wayi mooraliidha uummata keenyafu. Ijoolleen Moroonoo waan keessaa qabdan carraaqataa irratti fixa. Kuma afuriin ta'a. Rakkoon qabu sani. Dhaggeeffadha. Laal bakka tanaan fite jaalaa fi. Wanti jira dhaggeeffadha. Hawaasa kana keessatti, hawaasa keenya kana keessatti, hawaasa bilbila irratti bansiima naqe mujaan. Rabbii fideef. Hawaasa bilbila irratti bansiima buusee jechuudha. Uummata uleen hun tokko obsitu obboleessoo dhaggeeffadhu. Uummanni yaada gartee bilbile san irratti bansiima hogguu nayite bilbilee fi bilbile. Hawaasni namni kumni meeqa ka guyyaa meeqa ajandaa godhate kuni bilbileeti mucaa rabbii erge kana waaqaatu erge uummata kanaaf jechuudha. Kanaafi tokko eenyuuf afaan dhiifne biitii guutuu yaatee maarroo afaan keenya kan nama tokko ka viidiyoo waraabu ka faalaara barbaadu dhiisi nu raasan biitii guutuu yaatee jirti karaa kana shaadaa qabate namni obboleessoo lasti goo abbaan biyyaa carraaqataa baadiyyaati hay afaanii fi maarroo wani jaaman jirtu kunoo afaan caabbaa maarroo baafatanii magaala keessa jirani rakkoon qabu san ulfaadhu jaarsabboona bayaan siifin kanna laali ammaan tana waan takka waan dubbachuu barbaadu ummanni hedduu jaalate sabboona akkuma jette hedduu waan sa'aatii 24 hin geenye keessatti miidiyaan kun guutuun kontirool ta'e jechuudha moroonoodhaan dhuunfatamee jira maqaa keessanillee gartee maqaa saba keessanitti deeffadha warri gartee duraan maqaa biraatiin qabdan maqaa gartee saba dhiiga facaasu saba wal jibbu saba aangoo waliin kannine saba wal miidhu saba gartee wal hidhu kanaan qabatanii deemaa jirtanii akka gartee miseensa moroonotti maqaa keessan karaa gartee saba keessanitti jijjiiradhaadha. Saba kana jechuun saba gartee gara laafeessa maqaa akka jijjiiratan kabajaaf jaalatan isin gaafadha. Itti aansee immoo yeroo gartee yaatanii gastii gartee Oromoota biroo seentan Oromoota jechuudha ollaa keenyaa kana yeroo seentanii kabajaa ta'etan eeggadhaa moroonummaa ta'etan itti agarsiisaa saba jaalalaa ta'uu itti agarsiisaa hin lollinaa gastii irratti waan arrabsinaa nama namummaadhaan kabaja. Moroonoo jechuun nama gartee namummaan nama kabaju. Fayyaa haa qabaatu, fayyaa qabaachuu haa baatu, ilma namaa ta'ee gartee saala wal qunnamtii qabaannaan iyya takkaan laalama. Moroonoo keessatti ammaas kun abbaa qabeenyaati, kun haa kabajamuu, kun miskiinaa kabajamuu hin qabuun hin daleeddu. Hundinuu ilma namaa taanaan dubartii dhiira taatee hundinuu wal qixa. Ammaasis seera ittiin bulmaata keessatti jechuudha. Kunoo itti aanaan sulxeen ni jira, ijoollee hedduu jira, warra hin dhufin jira. Nuti waliif abboomna waan taateef tokko dubbannaan quubsaadha. Seera itti bulmaata keessatti yeroo bultu jechuudha uummanni keenya aangoo irratti wal fixuu fi maarreen beeku. Laal waan addaa jechuudha waan isin gammachiisu maali beektanii? Aangoo irratti wal miidhuu naatu humna qabaa fi naatu gartee kana godhaan hin jirtu. Mirgaan dimokiraasiidhaan yoo gartee aangoo taatees waggaa 5 jaanime waggaa 2 walii kannaa gammachuudhaaf badhaadhinaan akka ajaa'ibaa kaatti gartee aangoon ni raawwatamti. Seera ittiin bulmaata illee karaa fuulduraaf gartee istirateejiidhaan ni kaayama. Wanni hundinuu jaalala taati. Isin ammoo moroonoon kabajaa ta'etan bichaa eeggadha. Hadaraa waan isin dhaamuu gartee isin kadhadhu kabajaa ta'etan eeggadha. Maqaa keessan baafadhaa. Uummata gartee ollaa keessanii kabaja. Wal jaaladha. Dalagadha ammaatis. Amma Oromoon amman dalagattu. Dubartii hatti ganda ollaa keenyaa ka nama